TikTok irraa siitingii faayidaa guddaa qabu. Nama TikTokii fayyadamaa jiru hundaaf ka follow baay'ee irraa qabu illee siitingii faayidaa guddaa qabu. Kana namni hundinuu sirreeffachuu qabuuf kan namni hundi ilaaluu qabu takkas hin agarsiisaa jechuudha. TikTokii fayyadamaa jirtu taanaan akkaawuntii TikTokii keessanirraa follow baay'ee qabdu taanaan siitingii kana namuu beekuu qaba jechuudha. TikTokii keessanirraa followers hedduu qabda yoo ta'e siitingii kana shanan siitingii kana jahan jechuudha. Siitingii takka TikTokiin bilbila irraa remove ta'e yookaan bilbila keessanirraa isin jalaa bade yookaan bilbila jijjiiruu barbaadan mircaalee baay'ee waan isin gaafatuuf akkasuma TikTokii keessanii faayidaa guddaa qaba isinin jira. Siitingiin kun namni TikTokii irra fayyadamtan hundi keessan irra baay'ee nama sooshaal miidiyaa keessaa TikTokiidha kan inni fayyadamu jechuudha. Kanaafuu TikTokii eega fayyadamaa jiraatanii akkaawuntii isin fayyadamaa jirtan kun followers ofirraa qaba yoo ta'e siitingii kana beektanii sirreeffachuu qabdu isinuma fayyadaa isinin jira. Kanaaf hundi keessan na hordofaa isinin jedha. Kanaaf yankoo kana gaa namoonni hin beekne hangoonaa yoo jiraattan abduu ooroo jechuudhaan haala kanaan barreessuudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Bakka chaanaalee kana bakka profaayilii koo ta'e eega tuqxanii subscribe ka jettu kana gaa ool ka jettu gubbaa kaawuu hin dagatinaa. Warri subscribe hin godhin yoo jiraattan warri haaraa taatan yeroo subscribe gootan mallattoo notification ool ka jettu gubbaa kana kaasin jedha. Viidiyoo hanga dhiisu nama hunda dura akka isin bira ga'uuf isinin jedha. Kanaaf viidiyoo bilbila keessanii waa wal qabate viidiyoo baay'ee agarsiisan jira jechuudha. Jala galaa irraa baradhaa isinin jedha viidiyoo kana jala. Kanaafuu viidiyoo kana jala galaa irraa baradhaa kana keessaa waan isin galuu jiraatillee komentii jalatti naa barreessaa isinin jedha. Kanaaf gaa warri kaan laayikii tuquudhaan viidiyoo yeroo dhaggeeffattan laayikii tuquudhaan eegalaa isinin jedha. Laayikii waan akka naman tursiisu laayikii tuquun eegalaa isinin jedha viidiyoo. Kanaaf gaa gara TikTokii deemnee waliin haa ilaallu. TikTokii irraa gaa siitingii kana akka isin sirreessuu qabdan TikTokii irra eega seentanii profaayilii keessanii tuqxu gara jalaati. Profaayilii gara jalaa kana tuquudhaan gaa gubbaa irraa gaa haala kanaan gubbaarraa gubbaa kanarraa tuqaa sadii ni jirti. Tuqaa sadiin kana ni tuqxa jechuudha. Tuqaa sadii asirra jirtu tuquudhaan gara keessaa ni seentu TikTok irraa tuqaa sadiin kana eega tuqxanii gaa. Sadiin kana eega tuqxanii ganjallaa dhufuudhaan gaa setting privacy ka jennu jira jechuudha. Asirratti setting privacy ka jetta setting asirratti accountidha privacyidhaaf security permission isinii ba'a jechuudha. Setting kana isin keessaa argachuu dandeessanu secret permission bakka jedhu kana mallattoo xiyyaa fi lafiitti jirtu tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Secret permission bakka jedhu tuquudhaan haala kanaan yeroo isin banuu asirratti wantoota hedduu jira. Garuu kan isin itti xiyyeeffattanii ilaaluu qabda yookaan sirreeffachuu qabdanu secret check out ka jedha kana secret check out ka jedha kana tuquudhaan gara fuula duraa eega dhuftanii secret check out jedhe gubbaa irratti isin baasa. Siitingilee jahatu jira raangadee kana point number fi pax ka jedhu jira email jira two step verification jira your device jira secret activity jira jechuudha. Siitingii kana gaa tokkoon tokko isaa sinitti himu ka awwalaati qabee jechuudha. Inni awwalaa kun puga hamma point number ka jedhu kun lakkoofsa bilbilaa TikTokii jala yoo hin jirre mallattoo kanatti isinii bahaa jechuudha haala kanaan. Achiin kan biraa paaksiidha jechuudha. Paaksii jechuun divaayizii yookaan bilbila keessa irratti bilbila isin itti fayyadamaa jirtanu paaksii kana yookaan piinii yookaan ashaaraa yookaan immoo fuula keessan fayyadamuudhaan bilbila keessan qollofachuu qabdu jechuudha. Guyyaa biraa takka yoo rakkatan namni biraa seenuudhee ashaaraa qubaa kan paatarnii gaafata jechuudha. TikTokii irratti illee bahee jira kun duraan iimeelii qofa irratti kan inni hojjetu. Gmail akkaawuntii fakkeenyaaf Gmailii aan baneen jira. Iimeeliin haala kanaan mallattoo biluu naa kaa'ee jira jechuudha. Iimeeliin itti guutamee jira jechuudha fakkeenyaaf mallattoo raayitii naa kaa'ee jira. Kabira two step verification koo oonii ta'ee jira jechuudha. Kana hunda haala kamiin keessan sirreetan divaayizii raayitii ta'ee jira. Kanaaf security check outiin isammallee raayitii ta'ee jira jechuudha. Isin haala kamiin keessan sirreessitan lakkoofsa bilbilaa kanas itti naquu qabdu. Lakkoofsa bilbilaa itti naquudhaaf fakkeenyaaf dudduubatti deebi'uu itti naquu dandeessu yookaan immoo achumarraa illee itti naquu dandeessu jechuudha. Dudduubatti yoo deebitan lakkoofsa bilbilaa itti guutuu yoo barbaaddan TikTok irraa dudduubatti deebi'uudhaan gaa akkaawuntii irra seentu akkaawuntii irra eega seentanii gara fuula duraa eega dhuftanii gaa akkaawuntii information kan jiru kan awwalaa tuquudhaan asirratti gaa point number jedhee isinii baasaa jechuudha. Asirratti point number jedhee enter your point number jedhee isinii baasaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa itti guutu lakkoofsa bilbilaa keessa yoo qabaattan yookaan immoo lakkoofsa bilbilaa haaraa takka TikTok jalatti guutamee hin jirre itti naqxu jechuudha. Asirratti lakkoofsa bilbilaa yeroo isin itti naqxan gaa lakkoofsa bilbilaa isin itti naqxanu takkaatti akkaawuntii TikTokii kan ittiin hin banne ta'uu qaba haaraa jechuudha. Yoo kanaan dura ittiin banamee laate lakkoofsi sun isiniif hin fudhatu mallattoo diimaa isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbilaa isin ajjala keessanuu akkaawuntii TikTokii kanaan dura kan ittiin hin banamne haaraa ta'uu qaba jechuudha. Yookaan lakkoofsa bilbilaa kan keessan ta'ullee yookaan keessanumaa kan haaraa ta'uu qaba jechuudha. Keessin garuu ajjala keessanuu jechuudha lakkoofsa bilbilaa. Kanaafuu gaa lakkoofsa bilbilaa jalatti eega guuttanii koodii irra isinii seenaa koodii lakkoofsa sanarra seenu fiddanii itti naquudhaan dudduubatti waliin haa deebinu fakkeenyaaf amma dudduubatti eega deebine egaa baasaa jechuudha. Paaksiin kun kan inni isin fayyaduuf guyyaa takka bilbila keessan akkaawuntii yookaan akkaawuntii keessan irraa fooloo baay'ee yoo qabaattan jechuudha. Paaksii bakka jettu kana
Akkaawuntii fooloo yookaan fooloo baay'ee irraa qabda yoo ta'e kan isin gargaaru akkaawuntii keessan seenuudhaaf bilbila keessan irraa paatarnii yookaan piinii waan ittiin qolloftan bilbila keessan jechuudha yookaan fuula keessan waan qollofattan isin gaafata jechuudha akkaawuntii tiktookii keessanii banachuudha paaswoordii malee iimeelii malee lakkoofsa bilbilaa malee paaksii kan jettu kana fayyadamuudhaan TikTok akkaawuntii keessan seenuu dandeessu jechuudha mallattoo xiyyaa tuqudhaan keessin seenuu qabdan asirratti mallattoo xiyyaa tuqxanii gara fuula duraa eega dhuftanii seetaap jedhee isin baasa asirratti jechuudha seetaap jechuun ittiin seenuudhaa fi seetaappii kana yeroo tuqxan gara fuula duraa isin oofaa jechuudha asirratti iimeeliin asirratti gaa seetaap kan jettu tuquudhaan gaa kontinuu kan jetti mallattoo bulee kaatutan yuuzarneemii tiktookii isinii baasaa iimeelii tiktookii filachuudhaan gaa iimeelii eega filattanii haala kanaan isin fidaa jechuudha asirratti iskiriin luuk jedha yookaan paatarnii bilbilaa yookaan ashaaraa itti naqisiin jira yeroo isin paatarnii bilbilaa yookaan ashaaraa itti naqxanii jechuudha haala kanaan fudhata ashaaraa paatarnii bilbilaatti naquudhaan gaa yeroo itti gootan inni ofiin dudduubatti isin deebisaa jechuudha hamma taqabbalee jira paaksii keessan abbaan tiktookii yookaan immoo abbaan akkaawuntii isin ta'u baree jira jechuudha haala kanaan keessan ta'u eega baree dudduubatti ofumaa isin deebi dudduubatti deebinee waliin haa ilaallu hamma paaksii seenneerra iimeelii ana keessi loogiin gochuu dandeessan jiimeel akkaawuntii bilbila irraa qabdanu ka tiktookii ittiin banamee jiru jechuudha hamma gaa sekiroot permishinii keesseenu'aan waliin jira haa ilaallu jechuudha ammallee sekiroot cheekaawut kan jettu tuquudhaan hundi isaa raayitii ta'ee jira jechuudha haala kanaan raayitii ta'ee taa'uu qaba jechuudha bilbila keessa irratti kana raayitii godhan taanaan akkaawuntiin keessan eegumsa baay'ee qaba yoo isin jalaa badellee deeffachuu dandeessu karaa baay'eedhaan divaayiziin asirratti divaayis kan jedhu kun TikTokiin kan ittiin baname divaayisa isarraan beekuu dandeessu isa dudduuba deebi'ee sin agarsiisu manaaj divaayis kan jedhe mallattoo xiyyaa kana asirra ni jira jechuudha manaaj divaayis kan jedhe kana mallattoo xiyyaa fi lafiitii tuquudhaan haaseennu asirratti divaayisiin bilbila TikTokiin irratti baname jechuudha karaa gabaabaa bilbila keessa irratti TikTokiin baname yoo jiraate kanaan dura bilbila biraa irratti bantanii asirratti manaaj divaayisii tuquudhaan gaaba rakkoon qabu sun laaluu dandeessu bilbiluma irratti baname sin agarsiisa jechuudha kanaan dura bilbila biraatti yoo bantee illee ganjallaatti ni baasa maqaa hamma bilbilatti fayyadamaa jirtan gubbaatti ni baasa jechuudha two step verification immoo two step verification jechuun ka paaswoordii isin gaafatudha wantoota akka keessa jiran daallee isaa oonii gochuu qabdu yoo barbaaddellee autonected iimeelii pooyin nambarii fi paaswoordii jechuudha tiktok isin fayyadamaa jirtan kun paaswoordii qabaachuu qaba paaswoordii isaa beekuu qabdu barreeffattee lafa kaa'achuu qabdu yookaan immoo seef gootanii achi kaawwachuu qabdu jechuudha paaswoordii isaa kanaafuu kana eega gootanii kaatanii asirratti haala kanaan sekiruutii illee sekiruut kan jedhu hawwalaa kun illee sekiruut cheekoot jechuun akkaawuntii keessan kana eegumsa akka qabu yookaan sekiruutii isaa eegumsa akka qabullee kan isin agarsiisu jechuudha karaa gabaabaa waa biraatti miti sekiruut cheekootiin kun yoo qulqulluu ta'e haala kanaan denni mallattoo raayitii isinii kaa'ee jira torbiitti kan inni isinii qulqulleessu jechuudha kanaaf indaallee ka isaa jechuudha ka gubbaa jiru kana akkasuma ka asirra jiru kana sekiruutidhaa fi sekiruut cheekootii manaaj divaayizii two step verification kanneen kana hundaayyuu gaa ilaaltanii sirriitti itti fayyadamuu qabdu jechuudha hunda isaa itti gootan akkaawuntii keessan guyyaa biraa akkasuma yoo dhiqataa bilbila jiruu barbaadan bilbila irraa badellee karaa gabaabaadhaan deeffachuu dandeessu jechuudha iimeelii lakkoofsa bilbilaa paatarnii bilbilaa fayyadamuudhaan yookaan fuula keessan fayyadamuudhaan tiktok akkaawuntiin keessan akka inni isin jalaa badee hin hafne deeffachuu dandeessu fayyadamu hundaaf viidiyoo kana sheer godhaa isin jira namoonni haaraa taatan akkaawuntii tiktok kun haaraa baname dhiyeenya baname fooloo gochuu hin dagataa tiktok kanallee isin jira irra baay'een keenya fooloo waliin goonuu akkasuma viidiyoo laayikii waliif hin tuqnu kanaan walii hin gargaaru warri oromoo taane wala gargaaru mee fooloo gochuu laayikii gochuu namootaaf sheer gochuudhaaf akkasuma yoo sii danda'ame karaa guruppii irratti sheer godhaa isin jira viidiyoo kana